Akkam jirtan hordoftoota miidiyaa keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qaqqabachaa oduu yeroodhaan wal qabatu isin biraan geenya. Guyyaa xumuraa jedhamee kan moggaafame kan Ameerikaa fi Iraan wal mariidhaaf beellamatan gahe. Kana sabbeeffachuudhaan bakka bu'oonni Iraan namni 70 humna qilleensa Paakistaaniin eegamuudhaan gara Islaam Abaaditti gahuun isaanii gabaafame. Ameerikaa fi Iraanis halkan idaa seenuun himame. Mootummaan Paakistaan addunyaa guutuuf ergaa dabarsan. Innis hawaasni addunyaa hundi kadhannaadhaan akka nu bira dhaabbattan jedha. Sababni isaas walgahii har'aa kun yookaan kan balleessu ta'a yookaan immoo kan nageenya addunyaaf ta'a. Guyyaa akkaan sodaachisaa fi rifachiisaadha. Bakka bu'oonni Iraan akka gabaafametti xiyyaara isaanii keessatti suuraa barattootaa haleellaa Ameerikaan mana barumsaa irratti raawwatteen ajjeefaman boorsaa isaanii wajjin maxxansanii dhufan. Bakka bu'oonni akka dubbatanitti adaraa daa'imman kanaa baannee waan deemnuuf fedhii hawaasa Iraan irraa yoomillee duubatti hin deebi'u jechuun ibsa ejjennoo isaanii ibsatan. Gama biraatiin ammoo itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa akka dubbatanitti bifuma kamiinuu fedha Ameerikaa dabarsinee hin kenninu. Lamaan isaanii dhimma niwukileerii irratti ejjennoo cimaa akka qaban gabaafamee jira. Sababa kanaaf carraa mariin kun milkaa'uu baay'ee dhiphaa ta'uu yoo akkaan baay'ate harka 100 keessaa harka 10 qofa ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa addunyaa gabaasanii jiran. Mariin jalqabuuf yeroo muraasatu hafe waan ta'eef kanaan wal qabatee oduuwwan haaraa gabaafaman baay'een isaanii jira isin biraan dhaqqaba. Doonaald J. Tiraamp akka dabarsanitti ani murtii xumuraa Islaamabaad irraa eegaa jira. Mariin karaa nagaa yoo xumurame tole. Yoo hin taane ammoo waraana kiyya lola barbadeessaadhaaf qopheessee jira. Mootummaan Paakistaan mariin kun karaa nagaatiin hiikamuun bu'aa guddaa akka qabu beeksise. Bakka bu'oonni Iraan akka dubbatanitti nuti tolaan xumuruuf qophiidha. Garuu faallaa keenya kan taate Ameerikaan gonkumaa hin amannu waan ta'eef marii kana kan gaggeessinu shakkiidhaan yookaan ammoo mamii guddaa wajjiidhaan akka ta'e ibsa isaanii miidiyaadhaaf dabarsanii jiran. Ameerikaan waliigaltee dhugaatiif qophii yoo ta'an nutillee qophiidha. Haa ta'u malee muuxannoo marii Ameerikaa wajjin qabnu kan duraan irraa dhaabbannee yoo dubbannu gantummaa fi sobaa fi hattummaadhaan kan guutamedha. Iraan osoo mariin irra jirru waggaa tokko keessatti yeroo 2 miidhaan gama Ameerikaatiin irratti raawwatame. Bakka bu'oonni Ameerikaas gama biraatiin ibsa miidiyaa isaaniitiif kennan akka dubbatanitti nutis karaa nagaatiin harka fuudhuuf qophiidha. Garuu nu sobuudhaaf kan yaalan yoo ta'e ibidda isaaniitti roobsan jechuudhaan dhaadannoo isaanii miidiyaadhaaf gabaasan. Qabxiin marii gama Ameerikaatiin dhiyaate yookaan ammoo lafa kaa'amee qabxii gurguddaa 15 akkasuma gama Iraaniinis qabxii gurguddaa 10 lafa kaa'ame. Isaan keessaa inni guddaa fi ijoo ta'e kan jedhamu gama Ameerikaatiin akkanatti gabaafame. Iraan niwukileera akka dhaabdu. Inni lammataa immoo yuuraaniyeemii badhaadhee dabarsitee hunda isaa kan oomishame akka Ameerikaaf kennitu. Akkasuma hulaa Hormuz akka bantu, humna ittisa biyyaa akka hir'istuu fi oomisha misaa'ilaa akka dhaabdu Doonaald J. Tiraamp ibsa dabarsan. Gama Iraaniin immoo dhimmichi guddaan lafa kaa'amee qabxiiwwan 10 keessaa inni ijoo jedhamee lafa kaa'ame kana. Dhimmichi dhimma niwukileeraatiin yoo wal qabate nuti gonkumaa marii irratti hin hirmaannu. Akkasumas hulaan Hormuz lola booda kan dhuunfaa kiyyaa waan ta'eef kaffaltiidhaan itti fayyadamaa jechuudhaan ejjennoo isaanii ibsatanii jiran. Bifa kanaan mariin kun galma ga'uu miti eegaluun isaa baay'ee kan nama shakkisiisu xiinxaltoonni siyaasa addunyaa dubbatanii jiru. Kanaaf hunduma keenyaafuu nageenya hawwina. Kan yeroo qalma kanaaf qabanne kanuma akkasuma marii booda maaltu ta'a kan jedhu qabannee isiniif dhiyeessina. Inni yeroo fe'ame akka kallattiidhaan isin bira gahuuf chaanal keenya kana sabiskiraayibii fi laayik gochuu hin dagatinaa.